Biiroon barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qophii simannaa fi galmee barattootaa bara kanaa ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kenneera. Hoggantuun biiroo baalaa ta'uu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Abibaa Siraaj ibsa kennaniin kolleejjonni mootummaa 15 fi kadhuunfaa 114 barattoota simatanii akka barsiisanuuf qabxiin seensaa ifa ta'eera jedhaniiru. Kolleejjoti mootummaa dameewwan ogummaa 123 sadarkaa tokko kaasee haga 5tti leenjii kennuuf dhiyeessii galteewwan workishooppii keessatti leenjiif gargaaranii fi leenjittoota qopheessuun xumuramuu dubbataniiru. Kolleejjii mootummaatti gosa ogummaa 123 sadarkaa tokkorraa kaasee haga 5tti leenjisuuf kan dandeessisu galteewwan workishooppiitii fi leenjitoonni qophaa'uu dubbataniiru. በተሟላ መልኩ የስልጠና ወርክሾፖች መደራጀታቸውን galteewwan workshooppii leenjii keessatti barbaadaman guutamuu isaanii dabalataanis meeshaalee barattootaa fi hojii baruuf barsiisuu keessatti barbaachisan guutuuf birriin biiliyoona 2 ol ramadamuudhaan hojiitti galameera. Barsiisonni siyoosii qoramanii ga'umsi isaanii mirkanaa'ee leenjisuudhaaf qophaa'aniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee akkuma beekamu magaalaa indaastiriiwwan bal'inaan hedduun keessatti argamanidha. Indaastiriiwwan kanneeniif humna namaa ga'umsa qabu dhiyeessuudhaaf waggaa 2 qorannoo ni taasifna. Kanaaf qorannoo kanarratti hundoofnee damee ogummaa 123 adda baafnee damee leenjii 22 leenjii kennuudhaaf qophoofneerra. Kolleejjonni kuniiwwan barattoota isaaniif ramadaman simachuuf ka barsiisan ta'uu kan hima Aadde Habibaan ramaddiin kun barattoota maatiitti dhiyeennaan fagoo odoon deemin kan geggeeffamee fi qaama miidhamtoota yaada keessa galchuunillee jedhaniiru. Barattoonni bara 2015 dura kutaa 12 xumuran ramaddii malee gara kolleejjii deemanii galmaa'uu akka danda'anillee beeksisaniiru. በዚህ ዓመት ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመድቦ ነው በየኮሌጆቹ በ15ቱ ኮሌጆች የሚገቡት። በረከና barattoonni kolleejjii barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa akkuma kan yuunivarsiitiitti qabxii seensaa ministeerri hojii fi kalaqaa murteesseen kolleejjiitti ramadamu. Ramaddiin kenname dhimmoota 3 giddugaleessa godhachuudhaan raawwatame. Barattoonni maatiirraa fagaatanii akka hin deemne, barattoonni rakkoo geejjibaatii fi akka hin saaxilamne, darbees barattoota qaamaan miidhamtoota ta'anii fi ilaalcha gooneerra. Waliigalaan bara barnootaa 2006 fi barattoota 33 fi 766 ramadnaa jechuudha. Kolleejjota ogummaa ka gonfachiisanii fi carraa hojii argachuufillee beekumsa gahaa kennan ta'uu hubachuun barattoonni kolleejjota kaniiwwan filannoo godhachuu akka qaban Aadde Abibaa Siraaj hubachiisaniiru. አድቫንቴጁ አሁን በእኛ ኮሌጆች ላይ መማር kolleejjiitti barachuun faayidaan inni qabu keessaa barattoonni osoo kolleejjii keessa jiranii achumatti carraan hojii akka uumamuu fi indaastiriiwwan waliin walitti hidhamiinsa uumuu, lammaffaan ammoo gara digriitti warri guddachuudhaa fi ga'umsa kan qabanis achumatti haalli ni mijeeffamaaf. Kolleejjonni keenya barnoota qabatamaadhaan waan kennaniif hojii ittiin fooyyeffachuudhaaf illee ni gargaara. Barattoonni kolleejjii itti ramadaman beekuuf har'arraa jalqabanii weebsaayitii aatvtv.ed.et ilaaluun gaafa wixataa 10 bara 2016 irraa galmaa'uu akka jalqaban beeksisaniiru. Galmeen leenjii sadarkaa 1 haga 5 qabxii seensa ministeera hojii fi kalaqaan beeksiseen kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru.